Efaan egaa akkuma barame balbala Ermeellaa saaqee ola seenee jaalalleewwan lamaan immoo fataadhanii televezyiinii isaanii soofaa isaaniirra taa'anii osoo ilaalanuu jechuudha. Ati asii maal hojjattaa mucaan badee yoo atillee barbaaduu baatteetta ta'e ruuttaan hin barbaaddu waan ta'eef deebisi jechuudha. Awwaara kaasanii achi booddee mooyii gidduu isaanii keessa kaatee jechuudha. Daaniin immoo jechuudha marraggabaa ture jechuudha. Egaayii kanaafiyyuuti tokkoffaa irratti Ermeellaa Daaniin si firoomuu hin danda'u jechuudha. Isin gidduu deemee jechuudha icciitii keessan funaanee jechuudha ruuttaatti geesse odeessa jechuudha. Inni dammoo Ermeellaan unkaan mucaa miti indaanqoon sin jalaan banne jettee asirratti dhugaas nama jechisiisaa hin beekamu jechuudha. Egaayii ruuttaan immoo na odeeffannoo dhageenyus akka buziyyee kasabtetti sin dubbatama jechuudha. Abbaan olaxxeedhee tokko soofaarra ciisaa ishiin maal rakkatteet mee idaatti galuudhaaf ani hin beeku jechuudha. Na guyyoottan lamaan kana waanuma arginu natti fakkaata. Nagaa fi ayyaanni jaalalli waaqayyoo sanidhaaf baay'atu hordoftoota koo qaalii jirtu miti nagaa keessanii miti isinii. Kanaafiyyuu bishaan dhugaa aannan dhugaa isiniin jechuun jaaladha yoo jiraate malee dhaayii jarittiin jechuudha diraamaa hin dhiistu. Egaa akkuma beekamu kun ani hin beeku akkaataan sanaa galuu didammannaan taa'etti yaadu nama waan ta'eef jechuudha. Namni wayii buziyyee fidee fidhaanii mucaa dhaqaatii fudhadhaa osoo akkana ta'amu mucaan miidhamaa jira jedhanii itti odeessanii achisa dhagaanii isaanis viidiyoodhaan yeroo darbe dhaqanii akkas jedhanii amma mooyii ruuttaanii yoo dhossiteetuma isaanuma irratti diraamaa hojjechuudhaaf jechuudha gaa kan ishiin yoo taasiste. Sababni isaa iyyuu immoo kanneen kana yaaduu barbaadee fi Abrahaamii ruuttaa fi Efaa akkasumallee fiqir jedhaniiti isaanii fi Ermeellaan araaramne baay'ee isaan aarsee isaanitti wanta dhagahameef jecha kana gochaatoo jiranii qammarii keessa jiru waan ta'eef Daanii dammaqi jedhaniinitoo jiru jechuudha. Egaayii Efaan immoo mana keessa seenee jechuudha maal hojjechaa jirtu jedhee jechuudha baalagoota jedhee jechuudha. Kun Efaanii akka Ermeellaa jaalatu beekamaadha jechuudha. Irraa Ermeellaa baay'ee barbaada Efaan isa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Baay'ee tokko ni naafa jechuudha Abrahaamitti maleessaayi amma kamiyyuu yoo ta'e waanuma barbaade yoo ta'e ilmoon isaa badee namni tokko akkattiidhaanii fataa jedhee taa'uu hin danda'u isiniin jechuu jaaladha. Diraamaadha kuni ija namni yaada isaa akka Abrahaamii fi Ermeellaa irra kaa'uufis ta'uu danda'a. Hin beeknu nuti bakka si jammaree jechuudha. Huneetaa akka isaan itti fidanii yaadatti laachuun mirga guutuu qabna jechuudha. Kanadha naayi. Haati tokko immoo jechuudha guyyaa 3 dhiisaati jechuudha daqiiqaa 3 osuma waan barbaade ta'e taa'uu hin dandeessu dhaabbachuu hin dandeessu jechuudha. Dhalli kun Abrahaam harka sila jiraateedhaaf osoo hin taane kinooti na bira jira hin jenneen na bira hin jiru jedhee dhaadachaa jira wanta ta'eef na bira hin fuune nuti nu hin bira hin jiru erga jedhamee maal hojii jechuudha harka keessa qabachuun barbaachiseere eddatti gaafatamummaa qabu yookiin immoo edda argineerra jedhanii jechuudha. Oduudhaadhaan kan buziyyeen fuute jedhanii si'achi booddee immoo Abrahaam bira jedhanii achi Ermeellaa bira jira jedhanii jechuudha. Kanaaf qixxilli jettanii maaf gubattu sanuti araaramneefidha kanii. Egaa ishiin jettee yeroodhaaf sitti taphatee gadi si dhiisaa amma yeroo kee argattutti amma deessutti jennaan ishoo bagaa maal si galche sin galchu jechuudhaan haala sanadhaanii ati abbaarraa ittaanuu hin dandeessu situ dhalcheeyi situ dhaleeyi tiriitii abbaa caala gochuu dandeessa jechuudhaan Daaniidhaan immoo Abrahaam fuudhiitii gadi baasi sababa harkatti ta'ee kajjallee nagalchuuf waan ta'eef fuudhiitii bayi akka mucaan mana kana keessa hin jirre ati sirrittidhaanii ni beekta argiteettas dhuftee ilaalteetta maaliif fiddee dhuftee sabanyaadhaanii oliin galchiin jenneerraanii siidhaaf gadi baasi gaafa jedhaan bakka wal qabachuutti kaanii wanni ta'uutti yeroo jedhan bakka Ermeellaan Abrahaamidhaan qabdee tasgabbaa'e bakka minaa kanii ishiin jechaa turte karaa ittiin isa camaddan karaa ittiin isa qabdanii ofitti deebistanii akka barbaadan gootan dhabdanii karaatu isinii banamuu dinnaanii sababa kanaadhaan dhuftanii malee saayii namni itti mucaa keessan fuudheyyuu hin jiru jechuudhaan Ermeellaanis jechuudha.
haala sanadhaan deebistee fi booda gadi baasan jechuudha gaa'ii ifaadhaanii ifaan gaafa gadi baasan daanii faan haasa'uu eegalanii of eegi hatisi maalidha hin beektu qamara isaan qammaran jettee taasoftee jechuudha Hermeellaan daaniitti jechuudha. Amma Hermeellaa kan isin jechuu barbaadu hani hin fireenfatiin dhugaan siin jedhe daaniin ibidda si buusa Hermeellaa ati hin beektu xaxaa kana hin beektu tooftaa kana siin jechuu jaaladha namarraa fagaadhu. Amma wantoonni kun tasgabbaa'ee iddoo isaatiitti deebi'ee lafa isaa qabatutti akka kiyyatti jechuudha toorra fagaatte kaleessa koomentii wayii argeen jechuudha na sooliin isa Abeel irratti hojjatte jechuudha. Achi booddee waan warra zarii ruutaatti naman qabiinii jedhamee koomentii barreeffame tokko arge jechuudha na kolfeen manii dhiisee jechuudha na kanaaf baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf tonkolinatti qopheessan ni fakkaata jechuudha na waan immoo yeroo tokko ifaan keessa ba'a jechuudha. Maaliif keessan bayni faasa dhugaan siin jedhee jechuudha. Maaliif yoo ta'e obboleessa keetii abbaa mucaati waanta ta'eef dhugaadha atitti naantu waan barbaade haa dhufu atitti aanuu hin dandeessu jechuudha. Namni immoo haadha manaasaa jibba malee dhalasaa hin jibbu. Dhalasaa hin jibbu jechuudha. Abrahaam iddoo guddaa fi lafa guddaa akka mucaa sanadhaaf qabu ni beekama jechuudha. Yeroo darbe immoo ati mucaadhaaf yaaddu ati mucaadhaaf hin taatu maqaa keetiin iyyuu waamamu maal hin taatu jettaniin jechuudha. Har'a immoo Abrahaamtu fudhate maaf waan hin fakkaanne waan hin taane tokko maaliif haasoftume maaliif dubbattu hin jedhame innaa isa kanadha jechuudha. Hin bahu jechaa kan inni ture taayikaa jedhanii poolisiin dhufeessi qabaa piroosesii xumurteetti ruutaanii si gargar hin baatu isa kana wakaba kan jaalattanii jireenya gammachuu hin jiraattanii jireenya badhaadhummaa hin jiraattanii hin ta'u kan jedhamudha jechuudha. Kuni dhugaa dubbachuudhaaf taanaan ani hin beeku jechuudha. Maaliif namni tokko wal dhiisuu qaba erga si dhiiseera jedhee afaanidhaan haasa'ee garaadhaanis nama tokko dhiisuu qaba tasgabbaa'uu qaba. Namni gaafa tasgabbaa'e ofiin wanti hundumtiyyuu toora qabata seera qabata waanta ta'eef waliin caraccariinaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa luulii yoona TV ilaalaa jira baazawee rimootii qabateetu TV ilaalaa jechaa jiranis akkasumadhaanii asii wakabamtu eessayyuun dhanne jetteetti Hermeellaan illee jechuudha. Abrahaam illee akkasuma jedhe manuma jira eessayyuun dhanne mucaan arabasuma mucaadhaan inni akkatti hojjettan siin dabbaru dhugaa dubbachuudhaaf taanaan waynee dhala koo bisuma aniyyuu waan dhalee lafaa qabu natti fakkaatannaa isaan akkana godhatan jechuudha. Bakka nan yaada jechuudha. Mindinnaachuu እነዚህ dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Safu meeruu beesa saatii karaa booda maaliin akka isaan dhufan immoo ni laallaka yookiin meeruu tamme morma qabdime yoo barbaadde Abrahaamidhaan dhufuu danda'u egaan laallameen enna. Subscribe naa gochuudhaan na jabeessaa qomoowwan koo.